Assalamu alaikum. Obboleewwan kiyya muciyyoo umriin daa'imaa kan maqaan isii Ra'iisaa Ahmad Kabiir Aliyyi jedhamu kan paaspoortii ishee akka jedhu umrii isii asirraa yoo 25 ta'u garuu akka ijaan laalchaatti immoo baay'ee daa'ima intalli kun. Viidiyoo isiniin maxxanseen ture kan Saudi Arabiyaa keessatti duute baatii 8 tola dalagdee yookaan utuma maallaqa si argatiin yookaan irra deddeebi'uudhaan bootaa jijjiirraa akka gaafataa jirti akka immoo miidhaan irra gaharaa bootaanaa jijjiiraa yookaan gara safaaraa qonsiilaa yookiin immoo imbaasiitti naa iyyaa biiroon na fiddan akka naa jijjiirtanu yookaan dallaalli warra ergitu akka biirootti naa iyyattee naa jijjiirtanu jettee kan maatiitti iyyataa turte maatiin otoo sagalee isiin dhagahiin kan ture. Booda immoo erga sagalee isii dhagahe rakkoon irra gahaa jiraachuu erga hubate booda irra deddeebi'uudhaan nama kana gaafataa ture. Booda garuu muciyyoon baatii hanga hojjette kanas maallaqa hin arganne booda akka lubbuun sii darbe reeffi isii akka eessa jiru isinii dabarseen ture. Guyyaa 15 oli ergan viidiyoo kana isinii hojjedhe viidiyoon kun garuu karaa sooshaal miidiyaatiin sababa koomentiileen garaagaraa barraahuuf jecha koomentiin yookaan koomentiin boohichaa barraahuuf jecha viidiyoo kana dabarsuu hin dandeenye narratti gubani kaampaaniin appilikeeshinii yookaan yuutuubii feesbuuk tiiktook jechuudha. Obboleewwan viidiyoo sana irra deebi'ee hojjedheen ture erga sana garuu naaf hin mijanne ture irra deebi'ee waan kana takataattalaan ture garuu naaf hin mijanne ture hamma alhamdulillah itti deebi'eera dhimmi isii xumurama jedhee yaada. Ra'iisaa Ahmad Kabiir Aliyyi kan paaspoortii isirraa akka jedhu kan umrii isii 25 yookaan immoo umrii isii achi gadi kan ta'u kan Saudi Arabiyaa keessatti duute obboleewwan sheer waliif godhaa kanneen karaa YouTube channel kiyyaa hordofaa jirtanuu akka jettee jesin nama laalina. Ani kan viidiyoo hojjedhu gargaarsa namaa bor isinirra gaha wanni kun warri biyya keessaa bor deemtu warri achi jirtan silaa achi jirtan bor rakkoon kun isinirra gaha. Kanaafuu nama rakkoon irra gahee jiru immoo sheer gootanii nama hundaan gahu. Xaba'aan viidiyoon akka deemuu danda'u laayik godha. Viidiyoon kun sababni inni irratti gubame koomentii boo'ichaa qofa barraa'e kana booda koomentii hin banu ani. Kanaafuu laayikii godha. Viidiyoo kana baay'inaan laayikii godha. Namoonni viidiyoo kana agartan achuma laayik godha. YouTube channel kiyya illee subscribe godha. Sheer illee godha. Isin kadhaa yeroo hunda isin kadhachuun barbaachisu baraatidha. Yeroo hundi callee taphate sanii viidiyoo ilaaltanii baatan sheemii haadha sheemii. Kanaafuu yoo laayik gootan nama hedduu bira gahuu danda'a rakkoo yookiin viidiyoon sun qabullee sababa laayikii kana jecha qannasuu danda'a. Maaliif uummanni jaallateera waan badii qabu miti kan jedhu laayikiin akka waan viidiyoon sun ta'e mul'isa miti laayik gochuun wanni hojiin sun sirriidha kan jedhu mul'isa isinii gadada jedhee yaada. Obboleewwan obboleettii keenya kana erga duute obboleettiin isii kan biyya biraarra jirtu natti dawwaluudhaan irra deddeebitee erga natti dawwaltee maatii muciyyoo kanatti dawwalee waan kana arragaaggatee gaafadheera. Ergan gaafadhee xumuree dhugaa ta'uu adda baafadhee ka'ee gara Saudi Arabiyaatti bilbilee biiroo isiin irraan deemte yookaan maktaba isiin irraan deemte kan Saudi Arabiyaa keessatti jirutti irra deddeebi'ee bilbilaan ture. Maatii muciyyoo kana yookaan immoo namoonni muciyyoo kana erge warri Itoophiyaa keessaa reeffi isii riyaadiin jirti jedhanii irra deddeebi'ee kan himaa turanii maatiin isii hubanne warri kaan immoo shiraaf yookaan dhoksaadhaaf jedhanii wanna kana irra deddeebi'anii gaafatan osoo hin taane xaxxeetuma akka jedhanii maatii ofirraa geggeessuudha jedhanii. Garuu gara Saudi Arabiyaatti bilbilee ergan biiroo isii gaafadhe immoo reeffi isii Jiddaa firiijii yookaan sallaajaa keessa jirti jechuun nu himaa ture. Namicha kana irra deddeebi'uudhaan dawwalee gaafachaan ture namichi kun ammoo bilbila jijjee kaasuun irraa cufatee lakkoofsa karaa irratti dawwalamu irraa bilbila hidhate jechuudha namichi kun diduudha barbaadeeti. Kanaafuu immoo namoota keenyatti irra deddeebi'uudhaan dawwalee bakka hedduutti illee biyyan jirurraa biyya sanatti dawwaluun baay'ee waan jabaatu hin beektanii irra deddeebi'uudhaan dawwalee yaalaan tole gariin irraa kaasanii gariin hin kaafne gariin warri kaasan ammoo namni keenya jechuudha warri qaamaa qabanu ani waan kana tola hojjetan itti fakkaate ta'ee hin beeku malee. Namoonni qaamaa qaban hedduun jira narraa kaasanii hedduun jira naannoo haasa'anii ishii jedhanii garuu wanna kana hojjetanu maaliif namni riyaadiin keessa namni jiru wanna kana waraqaa asii dhaqu waraqaa kana fudhatee akkaataan tartiiba isaa waraqaa kana fudhatee dhaqee waajjira poolisii dhaqee akkasiin itti duuta xaarra'uu fi embaasii irraa chaappaa embaasii yookaan immoo embaasii irraa eeyyama fudhatee karaa embaasii Itoophiyaa kan achi jiruun akkanatti
akkanatti dhaqee bakka reefkitii jiru baruu ilaaluu fi ammoo gara biyyaatti deebisuu kan danda'amu sababa yoo akka ta'een alatti wankumaallee hin danda'amu. Iddoo isin jirtullee baruun danda'amu ilaaluun illee dhorkaadha. Akkamitti akka duute illee baruun dhorkaadha. Hin danda'amu jechuun hin danda'amu. Tokkoffaa imbaasiin kan keenya ta'uu yookaan kan maatii kanaa ta'uu ragaan gandarraa erga ka'ee chaappaan hundumaayyuu waan barbaachisu rukutamee dhaqee imbaasii qaqqabaa. Imbaasiin ammoo fuudhee waraqaa kana wakaalaa yookaan nama abbaan asii wakkalate kan ofii qaamaan naquu danda'u wakaalaa sanaan dhaqee sirreessuu danda'a. Waan kana waraqaa asii achii fuudhee akkasitti duute hundumaa axxaarra'ee waraqaa kana axxaarra'ee san booda reefkisi gara maatii qaqqabuu danda'a. Kana gochuudhaaf ammoo namoonni keenya irra hedduun isaanii gariin yoo namaa dhimmamu gariin immoo akkuma sooshaal miidiyaa kana gariin immoo namaan dhimmamu. Namoota hedduutti dawwalaan ture anaa waa tokko an birrii barbaade miti waan tokko illee hin fudhadhu waa tokko illee hin fayyadu waa tokko faayidaa tokko argachuuf miti. Garuu immoo mucayyoon kun reefkisii erga duutee akka galtu. Qabaan warri viidiyoo kana agartan namoonni tarii namoonni waan kana immoo warran itti bilbileen alatti wakiila yookaan immoo alaafummaa fudheenan xumura jettan immoo kan rabbi jecha. Fakkeenyaaf birrii keessan baaftanii osoo hin taane birriin kan asiisin gargaaramu seera qabeessa waan ta'eennan birrii kan kaffalu kan gargaaru maktaba achiitiif kan Itoophiyaa jirudha. Maktaba Riyaadiin jiruu fi kan Itoophiyaa jirudha kan waan kana nama wakaalaa fudhate kanatti wanna barbaachisu kaffalee fidee maatii isiitiin ta'u. Isiniif galeera miti. Kanaaf jecha birrii tola dhaqaa hojjedhaa, tola sirreessaa, tola akkas godhaa miti wanni isinii galuu qabu. Kanaafuu immoo namni waan kana immoo wakaalaan fudhateen waan kana immoo masuulummaa fudhee waan kana nam fixa dhaqee tan akkaataa si axxaarraa safaararraa fuudhe jettan tokkoffaa rabbi jecha lammaffaa immoo waan barbaachisu hundaanii kaffallaa nama ofiin of akkasiin godha jedhee gargaarsaaf himulleen hin barbaada. Gara keessaallee na dubbisaa yoo namni lakkoofsa kiyya qabdanu koomentii irratti na dubbisaatti yoo koomentii banee koomentii irratti waan ta'e asaangulliitii waan ta'e ijoolleen gadhiisanii viidiyoo yeroo hedduu irratti gubame aazana godhama. Kanaafuu karaa lakkoofsa kiyyaatii illee na dubbisuu dandeessanii lakkoofsa kiyyaa namni qabdanu yoommoo hin qabne karuma ittiin maluun naa barreessaa yookaan immoo karuma ta'etti naa barreessaa akka nu argadhu gama keessatti naa barreessaa jechuun barbaadetan obboleewwan kiyyaa namoonni lakkoofsa kiyya qabu hin dhabamu jedheetan yookaan viidiyoon irratti waraabaa. Maaliif koomentii banuu naan soraadha yeroo hedduu viidiyoon koomentii bannaan nama irratti gubata. Kanaafuu erga deddeebi'uudhaan yaalaan ture argachuu hin dandeenye namni dhaqee wakaalaa fudhateen taana kan galchu hin jiru hin dhabame. Nama hedduutti namni hin bilbilin hin jiru namni ittiin bilbilin hin jiru wallaahi. Maaliif biyya biraa ta'anii biyya biraatti immoo dhaquun hin erguu hin danda'amu yoo namni achi qaamaan waraqaa safaararraa fuudhee geesseen alatti imbaasiirraa fuudhee geesseen alatti wanni godhamu tokko illee hin jiru. Kanaaf namumti rabbii jecha waan kana goona jettan wanni barbaachisu hundisaa gara keenya yoo ta'u akkaan takka gootan isin gaafadha. Wassalaamu alaikum.